Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaa oduu isinitti himnaa oduu kan isinitti himu ani Abdii Bilisummaati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Finxaaleeyyiin faannoo namoota nagaa butuun achi buuteen isaanii dhabame. Dhaabbanni Transparency International CPI'n odeeffannoo farra malaamaltummaa irratti hojjetu baaseen Itoophiyaan biyyoota 182 keessaa sadarkaa 96 irratti argamti jedhe. Itoophiyaan bakka leenjii garee finciltoota Sudaaniif ijaaruu ishee gabaasi qorannoo Reuters saaxile. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa ibsa guyyaa kaleessaa gurraandhala 10 bara 2026 fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen mootummaan garee finxaaleeyyii waliin qofaa osoo hin taane TPLF fi mootummaa Eertiraa waliin wal lolaa akka jiru uummanni beekuu qaba jedhe. Dhibdee naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru afaan qawween furuun fala miti jedhe dhaabbanni mootummaa gamtoomanii UN. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara oduu bal'inaan isinitti himnutti dabarraa nu hordofaa. Finxaaleeyyiin faannoo namoota nagaa butuun achi buuteen isaanii dhabame. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo namoota nagaa butuu fudhachuun dhagahame. Aanaa Kiiramuu ganda Qilxuu Aabboo jedhamu beekamutti humni finxaaleeyyii naannicha keessa socho'u namoota afur butanii fudhatanii achi buuteen isaanii dhabamsiisanii jiru. Namoonni hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin butaman achi buuteen isaanii dhabame. Dabaloo Namoomsaa, Sooree Lammii, Tafarraa Baqqaaluu fi Yashii Abbabaa kanneen jedhaman yoo ta'u, namoonni nagaa kunniin maatii milishaati jedhamuun humnoota finxaaleeyyii faannoo naannicha socho'uun butamuun fudhatamanii jedhan. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo aanaa Kiiramuu uummata bahaa galaa dhorkuun waan bubbule ta'ullee qaamni mootummaa naannichaa finxaaleeyyii irraa qulqulleessuu dhabuun jiraatu humna qaban baqatanii gara magaalaa Naqqamteetti kan godaanan ta'ullee qonnaan bultoonnii fi kanneen humna hin qabne finxaaleeyyii faannoodhaan dararamaan irra gahaa jira. Dhaabbanni Transparency International CPI'n odeeffannoo farra malaamaltummaa irratti hojjetu baaseen Itoophiyaan biyyoota 182 keessaa sadarkaa 96 irratti argamti jedhe. Dhaabbatichi qorannoo gaggeesseen Itoophiyaan sadarkaa bara darbe irraa sadarkaa tokkoon fooyyessitee jirti jechuun qabxii 100 keessaa 38 argattee jedhe. Odeeffannoo waggaan Transparency International baase kun madaallii qorannoo namootni malaamaltummaa mootummaa irratti gaggeessanii fi dhaabbileen akka baankii addunyaa taasisan irratti hundaa'eetii jedheera. Madaallichi biyyootaaf qabxii 0 hanga 100 kenneeraaf kan jedhe yoo ta'u, qabxii gadaanaa malaamaltummaa xiqqaa kan agarsiisu yoo ta'u, qabxii olaanaan immoo malaamaltummaa guddaa kan agarsiisudhas jedheera. Amnesty International odeeffannoo waggaasaa kibxata gurraandhala 10 bara 2026 baaseen biyyoonni irra caalaan malaamaltummaa to'achuuf rakkachaa akka jiranis ibseera. Biyyoota 180 qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa 122 qabxii 50 gad ta'uu ifoomse. Biyyootni qabxii gadaanaa argatan kanneen hawaasni siivikii keessatti ukkaamsuu fi tasgabbii dhabuun isaanii sadarkaa olaanaa kanneen ta'anidha. Odeeffannoo waggaatiin qabxii 9 kan kennameef Sudaan Kibbaa fi Soomaaliyaa fakkeenya kanaati jechuun dhaabbatichi akka fakkeenyaatti eeree jira. Addunyaa irratti malaamaltummaan dabalaa akka jiru kan hubate Transparency International biyyoonni dimokiraasii qabu jedhaman warri dhihaas rakkoo wal fakkaataa mudachaa akka jiru ibseera. Madaallii waggaa akka agarsiisutti lakkoofsi biyyoota qabxii 80 ol galmeessanii waggoota kurnan dura waggaa 12 ture kan jedhe dhaabbatichi bara kana gara 5ttis gadi bu'eeraa jedhe. Madaallii kanaan United States qabxii 64, Kanaadaan 75, United Kingdom 70, Faransaay immoo 66 kennamuuf kan hime. Transparency International biyyoonni dimokiraasii imaammata farra malaamaltummaa cimaa qaban jedhaman gadi bu'uun isaa yaaddoodha jechuun gabaasa isaa keessatti ibseera. Itoophiyaan bakka leenjii garee finciltoota Sudaaniif ijaaruu ishee gabaasi qorannoo Reuters saaxile. Beenishaangul Gumuzitti mooraan leenjii humna addaa Sudaan RSF ijaaramuu qorannoo Reuters saaxile. Gabaasi kun wayita biyyoonni ollaa Sudaanii fi baa giddu galeessaa waraana Sudaan keessatti hirmaannaa heddummeessaa jiraachuun gabaafamaa jiruttis dhagahame. Ijaaramuun mooraa leenjii waraanaa kun Itoophiyaan kallattiin waraana Sudaan keessatti hirmaachuu agarsiisa jedha gabaasni Reuters baase. Wayita kallattii kibba Sudaaniin waraanni hammaatee jirutti haala kanaan RSF deeggaruun balaa waraanni kun qaqqabsiisaa jiru duraanuu hammeessuudha jechuun Reuters gabaasa isaa keessatti eereera. Akka gabaasa kanaatti qondaalaan olaanaa mootummaa Itoophiyaa dabalatee maddeen 8 ta'an United Arab Emirates
ijaarsa mooraa waraanaa kanaa tumsuu dabalatee akkasumas deeggarsa leenjii fi loojistikii waraanaa mooraa kanaatti kenniteetti jedha. Reuters UAE mooraa waraanaa kanaaf tumsa taasisuu ilaalchisee addatti kan mirkaneeffate akka hin qabnee fi dhimma kanarratti gaaffii mootummaa UAEf dhiyeessee akka ture kan ibse Reuters mootummaan UAE haala kamiinuu waraana kana keessatti hin hirmaannee deebii jedhu qofaa ministeera dhimma alaa biyyattii irraa argachuu ibse. Waraanni Sudaanii fi humni addaa RSF jedhamu erga mootummaan aangoo irraa jiru fonqolchee booda ce'umsa gara bulchiinsa siviiliitti taasifamu keessatti aangoo irratti wal dhabuun waraanatti kan seene bara 2023 ture. Erga bara 2023 waraanni Sudaan kun kutaalee biyyattii garaagaraatti babal'achuun gara gosaan qoodanii haleellaa raawwachuutti ce'eera. Waraana Sudaan kana keessatti lammiileen biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman gara Masrii, Chaad, Liibiyaa fi Sudaan kibbaatti baqatanii jiru. Gareen wal waraanan lameenuu biyyoota alaarraa tumsa argataniin of cimsaa turan ammasitti jiru. Kun ammoo waraanni akka hammaatuu fi lolli kun gara biyyoota ollaatti illee akka babal'atu taasiseera jedha. Reuters gabaasa kana qindeessuuf maddeen 15 dubbisuu isaa kan ibse yoo ta'u, aangawoota olaanoo fi dippiloomaatonni Itoophiyaa as keessatti akka argamanis ibsee jira. Akkasumas suuraalee saatalaayitii hedduu naannawaa mooraa waraanaa kanaa mul'isan Reuters xiinxaleera jedha. Odeeffannoo aangawoonni tika Itoophiyaa lama kennaniinii fi suuraalee saatalaayitii qabxiiwwan odeeffannoo nageenyaa keessatti eeraman wal fakkaata jedha gabaasi Reuters kuniin. Bakka argamaa fi bal'ina mooraa kanaa akkasumas hirmaannaa Yuunaayitid Arab keessatti jiraachuun kan duraan gabaafame beeku suuraalee saatalaayitii sadarkaa qabiyyee mooraa kanaa irratti argamu agarsiisaniiru. Akkasumas buufata diroonii to'atu buufata xiyyaara naannawaa sana jiru cinatti ijaaramu agarsiisa. Akka suuraan saatalaayitii mul'isanitti mooraa waraanaa kallattii lixa Itoophiyaa Sudaanitti dhiyaatee daangaa Beenishaangul Gumuz irratti ijaarame kanatti onkoloolessa darberraa sochiin eegalameera jedha gabaasi Reuters baase. Odeeffannoo kanarratti Reuters dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa, qondaala waraana Itoophiyaa fi RSF irraa yaada argachuuf yaaliin taasisuun akka hin milkoofne himuun tajaajila nageenya Itoophiyaa irraa odeeffannoo argadhe jechuun akka gabaasetti hanga jalqaba ji'a Amajjii loltoonni RSF 4300 mooraa leenjii kanatti leenji'uu isaanii Reuters gabaaseera. Reuters yaada qondaaltota ja'a irraa argate waabeeffachuun akka gabaasetti loltoota mooraa waraanaa kanatti leenji'an keessaa lammiileen Itoophiyaa jiru. Kanneen hafan biroon ammoo lammiilee Sudaanii fi Sudaan kibbaa akka ta'es gabaasa isaa keessatti eereera. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa ibsa gaafa gurraandhala 10 bara 2026 fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen mootummaan garee finxaaleeyyii waliin qofa osoo hin taane TPLF fi mootummaa Eertiraa waliin wal lolaa akka jiru uummanni beekuu qaba jedhe. Waldhabdeen yeroo ammaa naannoo Amaaraa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti mul'achaa jiru ajajnii fi loojistikiin kan kennamuu fi magaalaa Maqalee fi Asmaraa irraa akka ta'e uummanni beekuu qaba jechuun biiroon nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Walqaayit Tsallammii fi raayyaa to'achuu kan karoorfatte wayyaaneen garee finxaaleeyyii faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'utti fayyadamtee walitti bu'iinsa keessoo uumuu fi raayyaa ittisa biyyaa gara daangaatti imaluuf ture muddamaan danqamee godinaa fi aanaa qubatee jiru keessatti akka turu taasisaa jirti jechuun biiroon nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa himeera. Dhibdee naannoo Tigraayiif mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru afaan qawween furuun fala miti jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii ibsa baaseen waldhabdee jiru karaa qawwee hiikuuf yaaluu fiduu akka caalu ibsa baaseen beeksiseera. Komishinerichi olaanaan mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsa dhibbana mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti uumame akka itti hin fufnee fi qaamonni hunduu walitti bu'iinsa kana hammeessuu irraa akka of qusatan gaafateera. Komishinichi akka ibsetti walitti bu'iinsi kun kan itti fufu taanaan haala mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa duraanuu rakkoo keessa jiru caalaatti hammeessa jechuun hoogganaan komishinichaa Volker Turk ibsanii jiru. Akka komishinichi jedhanitti walitti bu'iinsi kun rakkoo duraanuu ture akka malee hammeessa jechuun sodaa qabanis ibsaniiru. Kanaafuu qaamonni lamaanuu wal dhabdee hidhannootti fayyadamuun hiikuurraa akka of qusachuu qaban itti himaniiru. Rakkoo jiru deeggarsa hawaasa addunyaatiin marii siyaasaa fi tarkaanfiinee wal amantaa uumuun furmaatatti fufiinsa qabu gochuu akka qabanis dhaamaniiru.
Akka Komishinarri Dhaabbata Gamtoomanii Volker Turk jedhanitti walitti bu'iinsi kun uumamee rakkoo sana duraa fi booda dhufuuf yaaddoo guddaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Barreessaan olaanaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii ibsa torbaan darbe keessa baasaniin UN, Gamtaa Afrikaa fi michoonni naannoo walii ta'uun waldhibdeen kun naannoo Tigraayitti deebi'ee kan kaane gargaaruuf qophii ta'uu ibseera. Waraana waggaa 2 booda jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 kan mallatteeffame yoo ta'u, hojiirra oolmaa isaa mirkaneessuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti hirmaannaa gochaas tureera. Komishinichi Gamtaa Afrikaas mootummaan federaalaa fi TPLF haala naannicha keessa jiru akka isaan yaaddessee fi mootummaa federaalaa fi TPLF dubbii ammeessuurraa akka of qusatan akkasumallee marii ta'anii waamicha dhiyeesseera. TPLF gama isaan filannoo isaa jalqabaa marii ta'uu ibsee waamichi araaraa fi Gamtaan Afrikaa taasise fudhachuun qophii ta'uu isaa ibsee ture. Ergasii as garuu TPLF mootummaan federaalaa waraana marsaa biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jiraachuu himeera. Gareen kun ibsa wiixata gurraandhala 9 baaseen kan beeksise yoo ta'u, naannoo Tigraay keessatti waraana marsaa biraa eegaluuf mootummaan federaalaa qophii guddaa gochaa akka jirus hime. Mootummaan federaalaa humna waraanaa fi loojistikii guddaa gara Tigraayitti sochoosaa akka jiru ibsuun waraana balaafamaa marsaa biraa geggeessuuf of qopheessaa jira jechuun mootummaa federaalaa himateera.